gartee viidiyoo asirratti argine qofaaf ragaa baana. Nama abaluu bira jirtee shakkii ta'eetiin nutti hin fidin. Ragaa yoo qabaatte viidiyoo yoo qabaatte fidi. Fidi du'aallee qabrii isaa bakkeettee walan dhayinee lafee isaa gurranna. Asii achi isaa hin fixina. Jookarii siyaama kaan siyaama isaan lamaan walitti araarsa. Isin lamaan kun keessaa baha dubbii afaan isaaniitirra joollee teenya tana Harargeetis ani keessan jiru jechuu qaba. Maa kadhachaa oltan dubbii takka namaa fixa dubbii takka rabbii fixa du'aan si fudhatee dubbii takka abbichumaa fixa jedha. Jara kana kan dubbii fixu jedhana. Hattuu keessan seenina hattuun mootummaa hunda jala jirti. Mootummaalleen hattuudha ilmi namaallee hattuu qaba. Waliigallee waan hattuu keessan jirru wartee waanuma hulii laayifirra dhufu feemasoota isinis dhorku laayifii dhufa ifiif jala dheexanii itti mudi irraa sheergootani itti nuufidi asirra taa'ee namni tumi yeroo jedhuun isinitti dhagaamtu. What do you guys think? Lubbuun qabdanii maali sheekaa fi guyyoo araara waliin jettan Oromoo amantii hin qabdanii. Amantii yoo qabaachuu baattan namummaan qabdanii. Namni kun yoo akkamtee bar Itoophiyaadha yoo akkamtee Oromoodha yoo akkamtee kutaa kudha takka yoo akkas ta'uu baate namummaa qaba bar jarana. Islaama bar ni salaattaati. Islaama akkami? Islaama jechuun nama miina jedhan. Namni akkanatti nama miidhu wallahi islaama miti. Maal islaami nama miidhu? Al-Muslimu laa yadhlimu walaa yahqiru naman tuffatu naman miidhu namaa sin rakkisu jedhanii min Nabi Muhammad innamal mu'minuuna ikhwaa jedhan eessa jirti? Nama seera jala jiru seeraan aboo bartee rabbi sodaadhu jettaan nama rabbi sodaatu nama seera sodaatu seera jettaan nama haadhaa fi abbaa sodaatu nama aadaa qabu jarana ummata asirratti gartee takkaan dhageenya lubbuu namaa namni fidee amaarri kana nun goone jarana maali jarri kun dheengadda walloodha kaleessa jara kana ammas boruu dhuft jarri kun yoo jalaa dhaabbatan shiftaan achi jiru shabakaa itti naqxee fi dubartiin biyya arabaa teessee itti mudiyattiin wallahi gandalee liftan yoo akkana deemtan wallahi lazim gar takkan dheeytan ilaa hanqa qabriidha akkanuma wal midhaa deemna malee biyyi Oromoodha. Daangaa Oromoo abiyyiin dhorkuun danda'u Harargee fi Arsii adda baasuus hin danda'u addaan dhorkuulee hin danda'u. Asitti kuttanii sooshaal miidiyaa irratti kutaa kudha takka bira kuttanii balbala qabalee aandii fi uletti wal baasuu jirtan jirana waan arginu sooshaal miidiyaa numa arkina jirana. Anis gandaan itti dhaladheen qaba sabaan irraa dhaladheen qaba amantiin qaba rabbiin qaba bar seeraa feera aadaa qabnaa bar loqodaani gartee nuti gartee ilmaan Oromoo kutaa kudha takka taane malee Oromoon takka jirana Oromoon laman jirtu. Oromoon laman jirtu jedhana Harargee kitaaba kamtu itti bee Oromoodha jedheen Arsii kitaaba kamtu itti bee ati Oromoo jedheen Arsii caala kam jedheen rabbiin li'ilaa fi Quraysh maqaa moggaasee rabbi dubbate gartee irama dhaatil imaad gartee fiddanii ulamaa'in waan itti nu fassarte namuma tokko kan sabaan milkaa'e numaa hin argine waliin gamtaan salaanni gamtaan nyaanni gamtaan qabsoon gamtaan bultiin gamtaan tolti yoo kanan taane bu'aa takkam jara lamaan akkamsaan jee ol deebisa jara fidanii ka galgala kana jiru nu dhageessisanii gallakkisu kaan borumtii gallakkisu bira jara kana jarana wanni borumtii dabarsanii baalamatti qaban haadha isaa beeytan jookara haadha isaa beeytan jinni haadha isaa beeytan ganda isaa beeytan abbeera isaa adeera isaa isuma isaa beeytan obboleessa isaa beeytan naman jedhinaan waraabessa biila namaati jarri lubbuu namaa qabee jaarraa gabrummaan hin jirre faranjiin ummata Afrikaa kana guurtee fitte Oromoon haareetti nu deebisuu jirti jedhana obboleessa isaa jarri kun jaruma taariiba waliin deeme beela keessa waliin deeman nyaataniitu hin quufne mana namaa jiran maadaamiittuma dhiira tana warra akka nama godhu maadaamiittudha joollee arabaattumu jira isaan Oromoo beela karaa deemtu namni loqodaan walirraa baqachuu jira afaan Harargee dubbachuu afaan Arsii dubbachuu jimma loqodaan walirraa baqachuu jira supermarketitti walirraa baqachuu jira iddoo gartee dalagaa walirraa baqachuu jira maaloo jirana waan kana dhiira taatanii asirra teessanii moo isinoo hundi keessan maa yoomuma guyyuu mee kiristaanuma tokko waaqeffatuma tokko ortodoksiumaa fi pheenxuma tokko akkana wal goote laalaa takkamin argisiisa amantii teenya gufuu taatanii saba gufuu taatanii siyaasaa irratti isinumaa Jawaar irra dura sheekan qabrii jirus artistoota irrattis sadaqaa sheekotti guramtuttis masjida jaaramus waldaa jaaramus joolluma islaamaa dadhabne sooshaal miidiyaa isinii dhuunfate akka isinii uumame jaran irraa deemtanii bar foloora miliyoona takka qabaatteef bar hinduutu seete hinduuta ani daawaa isinii godhuuf miti falaan dhabe gartee bofa hudduu nama seenee taate dubbii teessan yoo qaama gararte Harargee ta'e loqonni kiyya gartee Arsii irratti murteessa jee qaam ajandaa biraa tiibba
ولي قال لي يو كتابا مرتيسنا جنة وانبراتي با اين يسنف النمي كتابا كم سنين مرتيسنا وانجيلا مو قرآن مو آدا ورهون دي سنين دبنة جرنا نمجي بسيستي ساعتي سنين اللي قبدني وان سوابا قافو أبوليين والدبن وقرتي أبولي ستوكو يوم والدب ربي سبحانه وتعالى والدبو نجرتي والميدو نجرتي إرى والي دبرو نزدرك أمانتي في آدان نبرسيسي أبو دابدو نما في دي قال مالي يوم نمنيتوك جركنا مي اينيو تو هوغونا لولا غوداتي دربو فاتي هاررغي خمتو فيلي بو فاتي ها اينيو تو ارسي دربو فاتي او فيف شفتا مسكينه كرار ديمو تاريبس غويا جيا ميكا ديمي غرتي غل منگين خرق ابني فيدني نما بيلا يكن تاكمني نما چفقن نما اجيسو مني داگيسني كن غودني بر لبو نما اجيفتو سيرا فيران تيمورتيسن اسمو والله قافا اسم والميتن وللرا هركن كوفن ربي نسلمتك كيسيرنا والله سفو دبرتين تينيا غياتي مخيفه جلتي سيسن اججي قافا دبرتين اميره سنيتات جرنا هندي سي غياتي آدا في امنتي ديفت جرنا والله نجيب بسيسه اما تاخذ تربو مال سوشيال ميديا خرجر اورمو متك سوشيال ميديا تكا يونيتي تات تيك توكي وانيو ممتي بي اتش دي afaan adda addaa irra barachuu bizinees irra nagadu tokkummaa irra ofuudha keenya gandummaa geema wal arrabsuu qaama saalaa dubartii kanuma dhiiraa kanuma bar jirana wahuma takka maal sirra baran afaan namni dhufee afaan ofii sabab biraa barsiisa afaan keessan sabab biraa araba barsiisutti jirtan faranjii barsiisutti jirtan walirraa barachuutti jirtan barumsi ammayyaa biyyatti hafe amantiinis biyyatti dhiifamte biyya namaa khuulii namaatuma dalagannee yoo nama qabnee nama khuulii dalagatu gaala gurguratee gaala bira dhufe re'ee gurguratee dhufe goojjoo gurguratee dhufe harmee isaa duuba awwaalanii haadha manaa duuba awwaalanii dhufee namni namummaa keessaa gizee beekana wal godhu nama jibbise jirana aadaa wallaallee amantii wallaallee idhaa lam tastahyi min allah fasna' maa shiita wallahi ka warra amantiin qabne zamana bareentummaa zamana nabiyyiin ergamee fakkaatti ummatuma keenyarraan biyya arabaa tanallee biyya nabi muhammad maqaa balleeysilee itoophiummaa balleeysilee oromummaa balleeysilee islaamummaa illee nama jibbisiiste namni akka hayawaana jiraachuu jirana jarano waan gootan jara lamaani yakka qaba aboo akka oromoo dubbadha akka ustaada waliif hamzaan jira him gartee namuutu gartee akka oromoo saayidii osoo qabachuutti hin jirru eenyu kan waan kana kabiraatu abiyyi dhufee waliin nu murteessa walirratti nuti oromoodha ilmaan keenya nu gallakkisi jedha joollee harargeetiif arsii walloleen jedhina jedhana abbaan fadhee hun jedhina akkana kanaaf ani sanin sin raafite fidaati jara joollee nu gallakkisi lama sibira jiraatu ka viidiyoo qabdan nu gallakkisa jedhan dhumatte jedhana rakkanne wallahi lazim guyyu ajendaa godhachu kadu'e ha awwala nuttin fidina fitaati achiin awwala warra laayifii nu fidu kana qaba ni beeytan yoo namni walaula daf'ullahi nasa garte garin walin dorkina lafti badaa jirti wallahi hannin jibe oromo islaama tooki ya alhamdulillah ummata kana raato sheena nama dhagaamti yero gari rabbi irra naume diduu sin dandau sabaqi yadidun dandau irrattiin du'a bor isla ormate jiraade oromo teetuman kaafama saba amara teen kaafamu ammo ummata kana hojii oromummaa fi namummaa ni maddu abadan ni maddu jara kana nama qabee taa'uun moo osoo angoo takkeetti kannani akkam nama godhanii jarri kun yaada saniif wasalaamu alaikum dhiifama naa godha wallah